Yoyyaa harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kennaa Raazarii wajjin jira mucaa kana dhaalame mucaa bareedaa kana. Adaamaa jirra. Adaamaan akkana jirti babbareedduu tana asfaaltii isii akka namatti tolu. Mucaan jibeera rijaadhaan beektanii awwal kataboo jedhama. Isa wajjin fataa jedhaa jirra adda. Wallaahi kun kana fakkaata. Maashaallah abbaatiin irraa bareedeera. Fataa jedha. Kuno Adaamaa akkana keessa faa jechaa jirra kuno wallaahi maashaallah akkana keessa bararaa jirra. Adaamaan kan fakkaatti turtiin adda akkana namatti tola wallaahi maashaallah. Guyyaa guutuu akkana sooraa oolle amma immoo siidaa Dr. Alii Birraa addabaabaayii isaa bira deemu jirra. Angga numaati nufaana ba, angga numaati nufaana bu'aa, nufaana jedha, gara fuuldura, bata jedha. Addabaabaayii Alii Birraa biratti wal argina. Warroonni viidiyoo kana argitan share, like, subscribe gochuun dagatinaa isin jenna. Isin jaalanna, isin ummata jaalatamoodha, isin ummata kabajamoodha, isin ummata mataa biyyaati, isin naannoora ummataati. Biyyattii tana isintu dhaabe isinii jirti biyyi tun fataa jedhame. Jawaar addabaabaayii keenyarra. Jawaar addabaabaayii. Jawaar meetire. Jawaar iyyuu jawaar asiin darbe. Ammaa deebi'a jawaar asiin darbe. Jawaar asiin darbe. Jawaar addabaabaayii fotoon jawaarii kun fuuldura keenyatti jira taappeellaarra. Kana fakkaatti Adaasaa. Waaw.